Ani saya miti, nami bari dua ko imbuai. Ati mo argar tani buar timni. Malu non, bifi kenya tu bosses. Kasi singkam, warra kas bapari du mal tu bosses anjile ma. Malta te bosso boleti meru tu rakkina ke. Ma tu tim te gari. Ma tu sungashe. Ma tu sungashe yomboy. Ala ki kana tu nama sodati sala. Waan biraa kee of gashitu fakkaatu innaati duute immoo nuun duukee hin barbaannu waan biraa kee galuu dandeessa beekte nuni obbolootuma ishee yoon du'e maaltu sin gashe maal taate isingaa kana booddee akkanatti naasone beenana biraati deemuun deemna rakkinan qaba fura wayi du'e maal rakkinni kee maal taate rakkina kee nutti maddu si duukaarra nuun ana mana akka kootti waan karaa kamiin bira nan dhaabbadhamman karaa kamiin bira dhaabachuun danda'a karaa hunda taate Kanaaf yeetu nutti matti himu gaari. Asii jalqabdaan kottatti isas deebi'i. Bira dhaabachuu maadha. Nutti himadhati. Dogoggoreen buukii namarratti birrii 10,000 gashe. Birrii 10,000. Kanaafiyyuu maallaa gootu ree. Birrii 10,000 buukii namarra gashee asseesee boosaareeti finyoo fudhattee lagan buutu 10,000 immoo. Maqaa Waaqayyoo. Ana mana fajjeese miti yeroo mana fajjeese malee. Isa dhaggeeffatanii inni yaadisaas hin jiru. Rakkinan qabu. Birrii 10,000 rakkinan qabu. Ati wala deemtuudha. Ijoolleedha ganaa hojjettee kaffaluu dandeessa. Dhalli namaayyuu qaa'ee beekame meeqayyuu qaa'ee rakkinan qabu. Ati wala deemtuudha hojjettee kaffalta. Naqoosi. Olitti buufnee laachuu hin dandeenya. Isa walitti buustu kaan waa'ee walitti buusu hin qabu. Dogoggora jechuudha. Walitti buusanii laatu. Ati isa tokko tokko kanuma manni kee moo'ee sana. Gararraa kanadha. Asuma moo? Manuma bira keessee boosaa eegga boochee ta'e manuma galteen boosaati. Manatti galuu barbaadu na dhiisaa. Manatti galuu? Amma reefuu nu dhumate. Maal see? Amma nuun asitti waan biraa kee galleerra. Iddootti kaatee duute isaantu bira yoo ooleedhu. Ashaaraan immoo jiru. Kunoo ashaaraa sitti bubu'eera. Nu duu keenya hin jaallatta? Hin jaallattu akka isheen hin jaallanne beeku.
bilbilaan moolee guyyaa guutummaa isa booddee ijoollee kana karaarraa argee na fidanii dhufan. Solee akkam goona ree furmaata maalii qabaachuu dandeenya? Furmaata Bilbila isaa fuutee taate. Fuudheera. Reenuun Rakkinaan mee bilbiliif mee. bilbila isaa nuun kennu. Maaloo kennu. Bilbila natti himi. Duwwaa 9 Duwwaa 9 12 Maali dhu? Ana Illuminaantii dha. Illuminaantii. Abbeeti booda immoo akka fudhatteen. Hello. Hello. Nagaa dhamini. Nagaa. Dhaabbata Illuminaantii irraan si bilbilaa. Maaloo naati? Waa tokko sila ganama birriin 10,000 buukii keerra galee ture. 10,000 galeera maarree. Jechuun maqaa namaatiin galee kaa. Kanaafi maaltu taasise dhaabbati keenya 10,000 nama kamiif iyyuu raabsaa jira. 10,000 sana furattee naani maatii kee keessaa namni 2 maraatu namni 2 hindu. Maatii kee duu? 2 maraata 2 du'a? Ittoo liigalta taanaan immoo 50,000tu sii dabalama. Yoo liigaltu ta'e immoo 10,000 deebisi buukii si erginutti gashitaa jechuudha. Turi obboleesso siin bilbila deebise. Inni tole siniif bilbilaa. Siniif bilbilaa? Maaloo? Maali teessee galatoomin jettu koronaan jira vaayirasii meeqa jira mucaa kanarraa dhukkuba meeqa jira teessee galatoomin vaayirasii noosimaa maali? Vaayirasii noosimaa koronaa maaliif jedha koronaa? Galatoomi baay'ee maan namni sammuu akkasii qabu maaloo? Namni sammuu akkasii qabu jira kaa kunoo nama sammuu gasuu jira malee. Yaalii koo. Wajjiruma nannee binnoora. Rakkoon qabu afiddu Taa'e isheen hin fidde. Anis as taa'ee maaliin godhare. Kabiriin kun waan fideeruuf bareera. Maal jedhame? Maal luminaatiidha. Firoota keessaa 2 du'e 2 ajjeesnaa 2 maraachina. Jaajate ka Kabiriin kun waan fideeruuf bareera. Maal jaajate? Akkamitti Maal gashaa? wayyaam? Nyaata hin baay'isinaa nunoo nyaata nyaata ijuma fureetu hin Rakkoon qabu. ga'a. Harkatti ni qattuureeti. Harka dhiqadhuure. Laamee lafta harka Mucaan dhiqatanii. gaabadda mucattii man gaabadda. Lakki lafta harka dhiqatanii iddoo karaa biraa lafti biddeemaa karaa biraa. Meessi waan tokko sitti. Amma gaafa naan bakkee koo kana laaltu nama nagaa nama waan tokko hin taane fakkaatanii ankoo rakkinni koo as binee rakkinni koo baay'eedha. Maal taate Amma gaafa mucaan duukaa deemu kana laaltu nama nagaa walitti fakkaatanii akkasuma ni galu torbee darbe dhukkubsadhe mala yaalaa dhaqe. Gaafa mala yaalaa dhaqu dhiiga si barbaachisaa naan jedhan. Dhiiga si barbaachisaa naan jedhanii naa kennuu dhufe. Nama nagaadhaan si na duukaa jiraatu. Maanni godhaatu namaa ittiin beeku. Booddee gaafa dhufu dhiigi isaa booraadha. Dhiiga isaa booraa. booraa jechuun maal jechuudha? Dhukkuba baraa kana qabatanii vaayirasii qaba jedhanii. Isa booddee maal godhan? Amma nama nagaatti fakkaatanii. Ilkaansa inni fuulduraa bullamaa cabaadhamni. Isa waan qabsoo waliin cabee walitti fakkaatanii sin akkasuma utuu mana bunaa keessanii naannoo ijoollee durbaa jala fiiguu dhiirri kan biraa inni humna qabu. Isa buuti nama nagaatti fakkaatu waan badeedha kun waan badee. Kanaaf mucaalaa dhowwaa waliin mucaa keessaniif yaadeen. Malee hamaaf mini kan inni irraa dhiibaa waan biraatti jalaan fudhatinatis. Tole otoo haasofnu obboleettiin kee dhiigi ishee maalidha? Oodhaa. Oodhaa? Eeyyee. Gaariidha oota. Oo jechuun hundumaaf kenna. Hundumaaf arjaadha. Waamoo hundumaaf arjaadha. Amma anaan ammoo yoon deebi'ee dhukkubsadhee waan booddee maafu. Hin guunne jalqaba mootuma hin guutiin hin bee mana yaalaadha. Amma dhiiga hiriyaa kootii kun immoo booraadha. Anaan ammoo dhiiga eenyuun na barbaachisa. Siinii kan si barbaachisu foon gooftaaf dhiiga gooftaadhaan kan hin beeku obboleessa koo. Maal si barbaachisaa? Foon gooftaa dhiiga gooftaa si barbaachisan jedhe. Maanni fuulli inni kanaa badeen eegi. Maanni kan erga dhiqadhume. Kunoo kan asirraan deemu. Inni nuti naage. Daaraa wayii inni dhiqadhumeeti. Dhukkuba wayii qabaami. Nangeessitooti. Saamunaa wayii inni dhiqadhu. Nangeessitu? Nangeessitu?
Geessi. Singeessa dhaqii kottu. Margaan si qabe. Deem. Maaloo. Argaa jirtee? Eeyyuu miti. Obboleettii kee immoo jaalladheera. Maal jechuudha? Maal jechuudha maalii gaafatanii amma nama jaallatanidha. Yeroo inni fuula ishee ilaalu barumsa ofii ishee hin dandeessu waan jaalladhe. Maalti bartee akka isheen barumsa dandeessu? Akka isheen barumsa dandeessu moo anaan na wallaalteeti. Ani addunyaan na beeka amma yeroo hin bilbilee waa'ee 10,000 sirreesse wanticha keessa ofii hin kee beeku fuula nama ilaalee waa meeqa haasa'uu nan danda'a. Nama salphaatti na ilaalin yeroo mana keetti ilaalu nama barumsa danda'u fakkaatti akkasumatti hin jaalladhe. Nama barumsa danda'u baay'ee hin jaalladhe. Akkas jechuun anis barnoota ishee caalaa hin danda'a. Caalaatti na jaallattaa jechuudha. Isheen jaalladha walqixxeen isin jaalladha malee walqixxeen isin jaalladha. Isayyuu miti waa tokko si gaafadhu. Tolee na gaafadhu. Isheen Adaamaa deemtee an Finfinnee deemee eessa deemta? Adaamaa dhaqa. Kunoo kabare ishee yeroo caalaa jaallattoo. Lakkii ishee caalaan jaalladha osoo hin taane Adaamaan baay'ee jaalladhaaf malee ani. Tole an Adaamaa deemetu isheen Finfinnee deemtee moo eessa deemta? Finfinnee dhaqa. Kunoo xiqa. Ishee irra caalaa jaallattoo. Ishee caalsisee jaallachuu koo osoo hin taane amma gaaffii kee jalqabaa irratti Adaamaa dhaqeera. Amma immoo Finfinneen dhaquu barbaade. Jalqaba dhaqeera amma immoo Finfinneetti ni takka jiraadhaadha malee ishee si caalaa jaallachuu miti. Obboleessa Kwaasaan kee kun kaalkuleetarii na gaafateera. Kaalkuleetii sii galannoo namaa gala ifaadhaan maal kaalkuleetii maalii gaafata naannessii kan fidee maal buliitii moo kee balee dhaqee ol darbu gatee taapee. Amma akka kan keettis baay'ee siin qaban gollee badan barbaachisu. Nama wajjin teessee nyaachuus gaarii illee hin turre. Caalii. Waa bidaatti. Injoorte. Ayi na jalaa joorsitan. Sayyuu miti. Bijaan kee can godhu. Hiriyaa dhiiraa qabdi. Hiriyaa dhiiraa qabdi bijaan kee jiru. Ayi waan akkasiin beektu isheen. Hiriyaa dhiiraa qabdu. Waan akkasiin beektu. Miti na caalii ko. An kaayyoon qaba waan akkasiin beeku. Kaayyoo qabdi. Kaayyoo qabde moo? Kaayyoo. Kaayyoo kan jaalladha. Baay'ee jaalladha. Kaayyoo kee dhiisi malee. Kaayyoo koo yoomiyyuu ni son. Tole kaayyoon kee siif jiraadhaanis kaayyoo keef jiraadhu. Tole kaayyoo koo. Eenyudha maqaan kee? Kaayyoo. Polotikaa seenaa natti ta'eera isaan keessa. Bistee oreessin. Etuu watumtee bistee hoyyoo reemu. Nama guddaa irraa bareeda. Maaf nuun kadhatta. Nama guddaa. Bareeda nama guddaa mini. Jetteere. Egaa jinuun fadhaa. Mana eebbisa. Gooftaa nyaata kana waan nuu laatteef. Nuu yaanneen beennu. Irbaata kana waan nuu laatteef. Ciree kana waan nuu laatteef. Ameen. Ameenidha. Ameen hin jettuuti. Jedheen. Yihuda. Ameenidhi. Nyaadhaa. Nyaadha. Nyaadhu. 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 Nyaata. Nyaadha malee. Nyaacharra. Kan irraa kaastaa dhagana nyaatas fudhata harka sirra kaa'uun ni ulfaatu. Eenoo. Lamatti. Dhiisati. Nyaadha. Nyaadhati na nyaadhu maaloo. Bilbilitti. Kaasaa qabaan dhiiru. Nyaadha. Waan dhugamaa dhufuufiiti. Ka'ee ka dhaqqi dhugaatii fidii kottu. Shira Waan dhugamu. Birrii saafii hingaloogu. Birrii meeqa qabdu bukiidha? Birrii kuma shan saafii amma waan Dhaqee suuree. Baaltaani. Baasi. Ka'ee ka maal caalii. Bilbil. Mucicha. Bilbil. Buukii fida amma birriin hin galu. Sirriitti baay'ee jira kunoo. Amma birriin keessan isin deebi'e gammadaa inni lilchuu ati tuuti. Anteessa. Waan akkaasirraa. Biraan kaasaa amma birrii keessan inni kallattii maasin. Duran kaastu. Jetteere. Duran kaastu. Hello. Mucaa silaati. Eeyyeno. Si akka gootu nama lama maraachee nama lama ajjeese moo ajjeesaa jettee miti. Akka gootu warri ilaaltu hundi isaanii warra hafanii nagaasti fakkaatan malee hundumtuu maraasaadha. Yoo barbaade kan biraa lamatti dabaladhuuti riyaa koo wajjin mari'anneera kan isaa keessaas lamatti dabaladhuuti. Afursiifa ta'uuti kuma dhibbatti nu gashantu shantamatti. Lamaan keenyaaf asii lama lamatti dabaladhu. Akkaawuntii kootti barbaade.
akkaawuntii amma si ergina kunoo qabadhuuti dhibbatti nu dabali. Abbaan barri sila hundumtuu uffatuma keessatti baraate qullaa abuusanii. Nuyyuu yoo barbaadde fudhadhu saba hundee shantamuu kan biraatti dabali. Badi boo. Mucaan kun hojjetii ta'u. Manni kun hojjetu keessatti. Ati lasatti hin himneen. Ati sila natti himteetta. Maaliif himtee? Hojii kee beeka. Hojii kee beekan. Hojii koo maaliif beektan? Hojiiwwan beeku. Hojii keessa nyaata. Hojii tollee mana hojii Isa. Ansi jiraan birrii maal gooti? Ati maal jirta? Ati sobduun. Bee. Erga godhi adhee dhufuure. Been. Jajjabeessi mucaan nuna dhufa. Isa. Kamitti naa deebi'a gaa. Bakka bilbili isaa duwwaan argamu malee ani akka ta'e nan fuudhaa. Siin deebisa jettanii akkasina gootani? Maaloo. Ops. Charlie. Eessa deemanii ijoolleen kun? Asin jiranii? Woo! Mucaa tasa taate mucaa. Keessa deema. Baay'is. Raateeraa mucaa obboleettii keetii. Charlie. Isaan hin garaata. Waan tokko ta'an qabu. Hankeen isaan qabu. Maal fuulli isaa utti diddiimatee beeku? Eessaa dhuftaa? Xiqqoo mucaa dhukkubeen kutaa ciisichaa keessa. Maal hojjechuu bukkee deemte reeshee bukkee yoo dhukkubu? Qoricha laataa fi qoricha. Qoricha laachaa fi yoo ta'e faarmaasii keessan banaadha. Dhugaadha.